OMN 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 OMNin qabsa saba Oromooti miidiyaa qofa miti. Kanaaf qabsoo saba Oromoo keessatti hirmaatee gumaacha guddaa taasisaa ture waan ta'eef kanarraan geenyu kana keessatti gumaacha inni taasiseef carraa kanaan galateeffachuun barbaada. Si uguruuf jecha yaaliin heddummaatu sabni si hundeesse yoomuu harka laatu. Hayyuun beekumsa isaan dhaamsa sabaaf dhaama kan qabnus qabeenya jirra hanga dhumaatti. Dhugaa jiru baafta odeeffannoo haqa hanga mul'adhu akka biiftuu haqa dhaloota barsiisise OMN. Xiqqoosii kaafnee waliin haasofnare xiqqoosii waa'ee OMN irraa waan anis waan dubbadhuun qaba. Waa wal jaajjiisuun gaariidha. Walirratti duuluun wal interaakchuun hin barbaachisu. Kana keessaa bu'aa guddaa nuti argannu jira. Bu'aa guddaa nuti argannu maanni wanti nuti itti gammannu maanni yaalii kana godhamuu isaa mee tarii namni hin beekne jira namni hin dhageenye jira. Isiniif anima inshaallahu rabbuna. Amma mootummaan himannaa irratti banee OMN akka cubsiifamu akka baduuf godhamee jennaanii dhihaatanii injifatanii soba ta'ee wanni himatame sun hundii soba ta'ee akkanatti injifatee OMN injifannoo dhangalee jira. Ilmaan Oromoo baga gammaddanii warri OMNs cufti keessanuu milkii guddaadha kun. Dabalataanii wallaahi sagalee ummataa ta'aara haqaan dhaabbataara ya'aan rakkoo sodaachisee dadhabsiisee jennaan wanni kun hundi godhameef isinii galee. Wayyaaneen TPLF yeroo aangoo biyya bulchaa turte beektamti. OMN kanatti birrii silaa Itoophiyaa deebiin birrii silaa akka biyya keessaa olaalle biyya keessaa saanaan TV funaanamaan turre maaruuf hin beektanii. Intinaan kuni OMN kuni amma fakkeenyaaf karaa Facebook, karaa internetii, karaa social YouTubetiin karaa hedduun warri internet irra jiru hordofuu dandeenya. Warri biyyaa fakkeenyaaf warri haadholiin keenya abbootiin keenya warri fayyadamuu hin dandeenye interneta fayyadamuun xiqqoo rakkoo Itoophiyaa keessatti hin beektanii din fayyadamaa jiran. Jarri OMN TV jalaa banatanii OMN jala ciisan akka keessanii akka dhaloota ammaa kana interneta irra olii gadi fiiguun hin beektani. Akka dhaloota ammaatii miti dhaloonni akkuma kan nu booda dhufu immoo nu caalaa beekumsaan teknoolojii waan hundaan qaramaatu ol ka'a jechuudha. Yaa'anii nuti jararra xiqqoosii wayyaadha waan ta'e jennaan. Jarri TV jalaa jiraa waan darbulaan rakkoo uummataa TV jalaa ilaalan. Amma internet akka baay'inaan hin fayyadamne Oromiyaa keessaa bakka karaatti interneetni kutamaa jira maaruufa kuni. Sababni televezyiina kana internet OMN kana kutuuf ka'anii akka namni biyya keessaa dhumisuma kana caalaa sagaleen isaa ukkaamamee bakka takkatti waan tokko dhaga'uu hin dandeenyedhaaf. Rakkoo jiru amma Wallaggaa haa ta'uu, Gujii haa ta'uu, Baalee, Beelas haa ta'uu, Salolaa haa ta'uu OMN achi dabarsa. Tu biyya keessaa wanti tokko dhagahiin OMN dhagahee TVdhaan dabarsa, TVdhaan argani, TVdhaan barani. Rakkoo uummanni OPDO'n kun yookaan mootummaas ta'uu rakkoo Oromoo irra gahaaru achii barani. Amma sababni OMN himannaa irratti banamee baasiin guddaan ba'ee cufsiifamuuf jennaan rabbiin abbaan haqa abbaan rabbiin haqa beekaa OMN kana rabbiin injifachiisee hambisee haqa qabaafi ummata haqa qabaafi haqa isaa baasaaraniifi OMN kuni wama Oromoo dantaa Oromoo qofan dubbatu rakkoo hundayyuu himaa jira. Kan Itoophiyaa isa rakkoo hundayyuu himaa jira. Garuu waan dadhabsiisee jiruuf waan rakkoon jiraa saaxilamaaruuf karaa itti yaalanii dadhabanii har'a OMN cubsiisuudhaan himanni Ameerikaa irratti banamee injifatee jira OMN. Ilmaan Oromoo wallahi kun injifannoo guddaadha. Garuu utuu cufame gadda kamiin nutti dhaga'ama. Amma naayil sa'aatii irra bahuudhaaf jedhaan ijoolleen gaafii gaafataaranii inshaallah kana caalaa fooyyee jechuudha. Saatalaatii jedhamu naayil sa'aatii irra jechuudha. Akka itti gaafataa jira uummanni amma inshaallah rabbuna yeroo dhiyootti kana caalaa guddate jechuudha. Amma xiiqii keessa galee cufuun dadhabamee
wayyaaneen maal isa makisii irratti baname kanaa miti wayyaaneen maallaqa guddaa ittiin baasiniin jiru. Hin beektani miti isin wayyaaneen maallaqni isin ittiin baasiniin jiru. Hin dadhabde asiin cufte asiin banama asiin cufte asiin banama dadhabanii macarasa saanaa namni OMN gubbaa saatalaayitira ture maallaata. Namni saanaa isaa qophaadha. Achi namni argame OMN qabaannaan achi cabsaa turan buusaa turan hidhamaa ture. Kana keessa bahee har'a gahe inni har'a aangoo jiru maqaaf Oromoo himannaa irratti banee har'a OMN cubsiisuudhaaf isaa qophaa'ee injifannoon guddaan galmeeffamee OMN hafee jira. Kana caalaa guddachuudhaaf jira biyya xiqqeessa galcheera akka inni dadhabame OMN akka inni dadhabame irraa hubatame jechuudha. Akka inni rakkoo achi keessa jiru hunda saaxilaa maaruufa kun argaarra jechuudha. Rakkoo Itoophiyaa keessa jiru isa karaa Amaaraa ta'uu isa karaa Tigireeraa ta'uu isa karaa Oromoo ta'uu hundusaa walitti ifa baasee himaara gaazexoonni goggoozi jiran achirraa kan akka Guyyoo Waarii Uufaa. Kanaaf gammachuu guddaadha kun. OMN kana mootummaan cubsiisuudhaaf birrii guddaadhaan inni itti baasee inni cubsiisuudhaaf ka'ee inni himannaa irra baasee akkuma amma waraana bilisummaa Oromoo kana shororkeessaadhaan abaa'oo shanee shororkeessaadha jedhee maqaa jala balleesse amma waraana bilisummaa Oromoo haqaaf lolaan biyya ofiitti lolaan daangaa namaan cabsine daangaa keenya maa cabsanii daangaa keenya maa seenaniidhaaf lolaa jiru miti. Daangaa namaa waraana bilisummaa Oromoo cabsine agartaniittu. Garuu daangaa keenyatti nama eegganna daangaan keenya hin seenaminiif lolaalan isin ifa isiniif ta'e isuma shororkeessaadha jedhee shororkeessaadha jedhanii addunyaatti himan jechuudha mootummaan kuni. Sunis akka jedhame ta'uu dinnaan har'a kunoo OMN cufuudhaan OMN injifannoo guddaa argamsiise. Itoophiyaan yaalii kana kaayee jirti. Gala birrii guddaa itti baha. OMN kan cubsiisuudhaaf wallahi birrii guddaa itti baha. Birrii silaa hawaasa beela'aa warra nyaata makiinaa mee dhageessee beelaa baasuu danda'u jechuudha. Itoophiyaan keenya haddii kana gala. Kanarraa wanti hubattanu maanni aangoof malee uummataaf akka hin yaadamne tarii warri mootummaa kana gaha sirrii jira wanti akkasii hedduu jira miti akka aangoodhaaf malee sabaaf hin yaadamne asirraa hubachuu illee ni danda'ama hubachuu hin dandeenya hubachuu hin dandeessani kun maaruufa jechuudha. Silaa rakkoo uummataa himaara rakkoo sabaa himaara malee rakkoo uummataa waan uummanni beele waan inni keessa jiru himaara malee badii ta'u godhaan jiru silaa maaliif intinaa jedhama OMN cufamaara. Yani yoo haqa dubbate namni akkas jibba magaalaa OMN kanattuu jibbame kanattuu himanni hin taane irratti banamee kijibaan irratti banamee cubsiifamuuf ka'e. Akkasitti kunoo rabbiin hambisee kana fakkaata waa'ee OMN silaalee bal'inaa irraan dubbadha xiqqoo siinaan mijanne insha Allahu rabbuna bal'inaan irraa dubbanna isiniin jedha galatoomna.